Shamarreen biyya harabaa dhuftee biyya harabaa gaafa seentu inuma ciniinsifatti. Gaa'ela qabachuuf kan jettu, gaa'elatti galuuf kan jettu, hiriyaa kan qabdus inuma ciniinsifatti. Ishii kaanii obboleessa ciniinsifachiisa, ishii kaan haadhatu ciniinsifachiisa, ishii kaan abbaatu ciniinsifachiisa, ishii kaan hiriyaatu ciniinsifachiisa. Indeessuun jedhamaan shamarreen biyya harabaa. Indeessuu nagaan nagara caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakka akkallatti iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota qiddoo YouTube jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jechuun jaaladha warri maatii naa ta'aa jirtan guddaa agalatooma kabajooma isiniin jecha nyaatamuun qarshii shamarree biyya harabaa itti fufee jira jechuudha. Mucayyoon kun kana dura jechuudha. Akkasuma sagalee ishiin dhaggeeffachaa ture jechuudha. Toora TikTok irraatiin ani akkasitti ani narraa qarshii koo nyaatee yeroo koo narraa nyaatee fuudhee suura naaf ergee jechaa turte jechuudha. Hamma immoo ani abdii kutadheera. Rakkina guddaa keessan jira. Dhiphina guddaa keessan jira. Abdii jireenyaa hin qabu. Hawwii jireenyaa hin qabu. Kanaan caalas maalaan gatii baasaa. Kanaan caalas furmaanni koo maalidha? Jettee jechuudha. Sheer godhaatee sagalee koo kan rikoordii koo kana haadha koo biraan naagaa, lammii koo biraan naagahaa. Abdii du'aatu jira jireenya koo keessaa. Waggaa 7 haadha koo hin agarree. Haadha koo hin agarree. Haati koo reeffa koo argattee akka awwaallattuuf adaraa gara biyyaa na galchaa. Adaraa gara biyyaa na galchaa. Maal jedhume kana? Nama sana mataan gadi garagalee maali faayidaan? Nama sana miilli fatta'ee maali faayidaan? Nama sana arrabsitee maali faayidaan? Shaamarran kan akka koo gola harabaa jirtu. Kan akka koo miixattee hojjettu, kan akka koo jireenyi sitti ulfaate, suma miti kan dargaggeessaa birrii laatu, suma miti kan rakkatee otoo hin taane akka barbaade bashannanee borcii baasee akka inni adeemu kan godhe. Har'a eenyutu miixata? Ati shamarree biyya harabaa osuma miixattu dubartiin ulfi tokko edda ulfooftee guyyaa ishii eegdee mucaan ishii jabaachaa dhufa. Gaafa mucaan ishii uumamirraa kaasee inni foon horachaa uumama ija maal horachaa gaafa dhufe jajjabaachaa gaafa dhufe guddachaa godhachaa gaafa dhufe ji'a 9 fi 7 ni deessi. Yeroo deessu sana dawushitiin duratti baay'ee ciniinsifatti, baay'ee miixatti, baay'ee gara litti wallaalti, lafa litti wallaalti. Garuu edda deessee booddee jettee hafuura baafatti. Sana booddee raaftee irribaan dadhabbishee sana baafattee maal taati? Indagatti isa dadhabaa turte sana. Inirraanfatte isa dadhabaa turte sana. Shaamarreen biyya harabaa dhuftee biyya harabaa gaafa seentu inuma ciniinsifatti. Gaa'ela qabachuuf kan jettu, gaa'elatti galuuf kan jettu, hiriyaa kan qabdus inuma ciniinsifatti. Ishii kaanii obboleessa ciniinsifachiisa, ishii kaan haadhatu ciniinsifachiisa, ishii kaan abbaatu ciniinsifachiisa, ishii kaan hiriyaatu ciniinsifachiisa. Indeessuun jedhamaan shamarreen biyya harabaa. Indeessuu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee onnee nama tuqa. Waggaa 7 hojjettee, waggaa 7 dafqitee, waggaa 7 ciniinsifattee. Ani shamarreen biyya harabaa akkuma koo ta'ee yaada. Maaliif yoo jettan ani akka bifa koo kana na ilaaltan miti. Akka bifti koo kun sinitti mul'atu miti. Waan baay'ee miidhameera. Humni koo na dhumeera.
nagaan qabu nan dhukkubsachaan hojjedha. Maaliif kaayyoo koo galmaan gaadhaa boruu jireenya jiraadhaa laata jedheenan. Nuti mee uumamaan iyyuu gaafa biyya harabaa seentu mar'imaa shafamaa yookiin immoo mar'imaan hundumtiyyuu namatti taphatu yookiin immoo gara laafummaadhaan sana ol fuudhee nutti gadi naqa. Ishiin kaleessa biyyatti gara laafetti taate ofiinuu ishiin kaleessa biyyatti dhagaa taate gaafa biyya harabaa dhufte maaltu akka nu tuqqee biyya harabaatti nu ergu hin beeku hundumtiyyuu gara laafetti taane jechuudha. Ispoonjii beektu miti ispoonjiin akkasitti yoo gadi siin qaqqabdanii ispoonjiin uf jedha mar'imaa yookiin immoo lapheen shamarree biyya harabaa akkasidha. Yeroon isiniin jedhu ispoonjiidha jechuun osoo hin taane gara laafummaarraatiin kan ka'e miidhamtuu ijaarteetti milkooftu keewwatteetti milkooftu nyaattee bifan godhattu humni ishii dhume yeroon ishii dhume ciccitee foon ishii ciccitee dhiinni ishii dhume bifti ishii dhume xuuxamne namni nu obsu namni nu dhoosu dhabame hundinuu akka nama raafu qanaxxasu nu qanaxxasee nu bilcheessee nu nyaachuu barbaada. Maal nameen jedhani maal dubbannu mee maal jednameen jedhani kana gaaffiin anaaf gaafa biyyatti galte torbaan lama hundumtiyyuu ol si kaasa. Baay'ee jaallatamta torbee lama baay'ee jaallatamta baay'ee kabajamta. Innati kaleessa hin beennellee si baruuf bilbila kee gaafata. Gaafa dhattee torbaan lama guyyaa 15 xumurtee guyyaa 16ffaa qabatte eessa akkati jirtu namni si yaadatu hin jiru. Eessa akkati jirtu. Inni kaleessa gaafati biyya harabaa jirtu birree sirraa liqeeffatee siifan kenna maaliin ta'asiin jedhe sun si baqata. Si baqachuu isaatiin dura immoo gaafa ati galte si waama si bilbilee. Maal gootaree buna qabattee sukkaara qabattee waan ta'e qabattee qibxeessa qabattee dhatta. Edda dhattee gaafattee nagaa gaafattee baatee booddee eessa jirta siin hin jedhu si baqata. Siin bilbilu. Ati immoo dhaquun barbaaddu kaa. Dhattee ta'uuti. Waan dubbadhu wallaalani. Waan dubbadhu wallaalani. Dhugaa waaqayyo waan dubbadhu wallaali. Ati ilmi dhiiraa kan gowwoomsi nyaadhu jedhu caafamee jira maaloo kanatti nyaadhu jedhu caafamee jira maaloo dabqii nyaadhu jedha macaafni qulqulluu hojjedhu nyaadhu jedha macaafni qulqulluu maali ilkaan qarattanii sunu akkana baatanii maali isiniin jedhame shamarreen biyya harabaa jireenya barbaadduudha obboleessa koo jiruu barbaadduudha obboleessa koo